dursanii isaanii wajjiniin qunnamtii uumanii haala nu mijeessanii nu eegu jenneeti kan nu yaadne turre. Haa ta'uyyuu malee gaafa dhannu nuti quban qabnu nuun jedhanii balbalarra nu dhaabanii sa'aatii walakkaa dhaabbanne, sa'aatii tokko dhaabbanne, sa'aatii lama dhaabbanne, sadii dhaabbanne gara sa'aatii 5 aduu keessa bakka sana dhaabbanne jechuudha. Koree kana keessatti utoo hojjechaa jirru yeroo lammataati wanti kun kan inni nu mudate. Akkuma sila kaasee biiroo muummicha ministeeraa dandee sa'aatii 5 aduu keessa teenye namni nu dubbisan jiru nu dubbisuu hin barbaanne. Ammas sa'aatii 5 guyyaa har'aa kana sa'aatii 5 achi dhaabbanne aduu keessa dhaabbanne kana gidduutti dhagaanii waraanni nu amanee dhufe kan nuyi harka keenyaan finnee dhufne itti kennine giddugala leenjiitti kennine wal arguu nu dhowwatame. Yeroo wal arguu nu dhowwan kun baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu. Waraana ofii keenyaa finne. Waraana kana utuu loluunis utuu barbaadame yookaanis immoo karaa maaliin iyyuu fiduun utuu danda'ame hin danda'amu ture. Mootummaanis kanaan dura yaalee dadhabeera kan. Garuu waan kana ofuma keenyaan finne ofuma keenyaan iyyuu arguu dhowwatamne. Kun waanuma nama baay'isee waan nama dhibuudha. Garuu wajjiniin bilbilaan waliin haasawaa turreerra isaanii waliin isaaniinis baay'eetti dhaga'ame egaa akkana ta'eeti maal ta'uudhaaf deemasa jedhu isaanillee shakkii tokko kaasanii jennaan nu isaaniinis tasgabbeessine maaliif ammayyuu taanaan rakkoon tokko isaanirra ga'a jenneellee hin yaadnu garuu dhorkamuu dhumti isaayyuu sirrii hin turre haala nu mijeessuu ture ijoolleen kun fedha isaaniitiin dhufanii dirree waraanaa irratti qabamanii warra dhufaman miti lolanii injifatamanii warra dhufaman miti fedha isaaniin kabajaadhaan dhufanii qabsoo karaa nagaa geggeeffanna jedhanii warra saba isaaniif yaadan warra nagaa barbaadani kuni hunduma caalaa ulfina guddaatiin simatamuu ture nummoo yeroo feene dhannee daawwachuu danda'utu nurra ture jechuudha nutu fide sababii ta'eeti. Garuu kana dhowwatamuunsaa hammam ammallee rakkoon akka jiru ammallee mootummaan kun qophaa kan hin taane nutti agarsiisee jira. Kanaatiif hordoffiin nuti gochuun nurra jiru kana caalaayyuu jabaatee itti fufuu kan qabu ta'uu isaati kan inni nutti argisiisu. Inni har'a gaafatama keenyaan dhufani nu abdatanii dhufani nu amananii dhufan nus immoo buloota keenya ilmaan keenya nutu fide harka keenya keessa jiru kanaatiif itti gaafatamni isaan nu laallata waan ta'eef arguu qabna waan isaan jedhan dhaga'uu qabna kunuunsa isaaniif ta'u sirriitti hordofuu qabna hojiin keenya inni guddaan kanadha jechuudha uummatattis kan nuti beeksisuun nurra jiru kan waadaas gallu wanni tokkollee akka irra ga'uu kan hin dandeenye kan irra ga'u yoo ta'e dura nurraa ga'ee isaan irra kan ga'u ta'uu isaa uummanni keenya akka inni sirriitti nu beeku barbaanna.